namaa tuquu hin dandeenye bakka hin taane bakka qaama keenya keessa bakka tuqamuu hin qabne yeroo sadi birraa waraanamuu jechuun nama jibbisiisaa. Viidiyoo kana laala walitti deebina. Egaa akkuma argitanitti obboleettii teenya fatiyaa jechuudha baay'ee miidhamtee jirti. Qaamni ishee baay'ee yeroo sadi itti deebi'ee bakka billoofni hin tuqne, bakka albeen hin tuqne, bakka miillaajiin hin tuqne, bakka uleen hin tuqne, qaama laafaa isheen dubartii taate akkamitti qaama laafaa albeedha yeroo sadi jechuudha. Yeroo sadi dhoofte jechuudha. Yeroo sadi. Ashama harka fuunaa jira jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha anillee nagaa kootti alhamdulillah galata rabbiin galanni haa ga'u. Isin akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu jajjabaattu isin jecha baga jiraattanii ammallee isin jecha barbaadatoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya akkuma argitanitti like share subscribe gochuu hin dagatina. Akkuma beekamu fatiyaa irratti wanti raawwatame wanta addaati. Wantoota xilaan illee namarratti hojjechuu hin dandeenye ijoollee Oromoo ta'anii afaan tokko dubbatanii fatiyaa bootaa sadi qaama laafaa yeroo sadi albeedha waraanu jechuun kuni bakka yaani jechuun diraashii kee yookiin immoo siqaltee sigatu sitti wayya. Bakka hin taane nama waraanurra siqaltee gaafa sigatte itti gammadda. Ani itti gammada gara kiyya bakka kana nama waraanurra jechuudha. Isiin intala akkami dhalaa akkami himmootu kagaltu namarra. Fakkeenyaaf ani buniin odoo waraantee gara na nyaatu dhugaa rabbii isiniin jedha saraahaa jechuudha. Maaliif buniin dhimma qabdi. Isin dhimma maalirraa qabdi fatiyaarraa. Atumtiin fakkeenya fudhu fakkeenyaaf ati mataan kee jechuudha. Amma ati hiriyaadha ani siif hiriyaadha. Ani hiriyaa ta'e hiriyaati yaaf nasbeen baasa jechuun nasbee nama tokkoon baasa jechuun hin ta'u. Akkaataa itti baaftu qabda. Yookiin immoo tuyyuu mucatti san hidhanii maal barbaadda ishi buniin dubartii lubbuu lamaa taatee garuu akkas bata jettee fiiguuni ulfana fakkaatan hin beekullee kana. Garuu nasbee Oshee guyyaa adiin akka baaftu beeka. Dhaltuun sun odoo argite. Fatiyaa miti. Oshee qaama isaa san qabdee irraa murti. Dubartoonni sun sadeen jechuudha. Dhugaan isiniin jedha viidiyoo isa yoo argitan akkati yeroo sadi cik ergasii immoo waraana jetti subhaanallah. Lubbuu isin ajjeesanii garaa isin waraananii wallahi odoo garaa waraananii natti wayyaa maal jechuun nooridhaayyuu. Isin dubartii miti rakkoon tokko isin rangaamu. Isin ani akka taateen beewana waan bakka viidiyoo sanii namoonni yeroo laalan an dhugaa isin jedha baay'ee miira keessa qalan. Namoonni numti akkamiitu namoonni numti waa'ee miidiyaa kanaan beeni gaaf viidiyoo san teenyee laalle dhugaa rabbii isin jedha gaaf teenyee laallu viidiyichi miira nama akkana godhata. Qaama keessan guutuu akkana godhata. Tokko immoo namoonni tokko immoo tuyyuu bakka itti xiqqeessitti akkas dubartiin jechuudha. Obboleettii akkaataa qaba. Akkaataa itti yoos masaanus ka qabaatu taate akkaataa itti qabaatu qaba. Fatiyaa ofirraa qabuuf billawaan waraanuu fatiyaa ofitti shoogochuudha. Fatiyaa ofitti cimsuudha. Oosha nama miira keessa ga'ee fatiyaa fuudhuu hin danda'a. Guyyaa adiidhaan dhaabe. Sababni isaallee maali? Intala kana akkamitti albeedhaan waraananii maaltu isitti dhagama? Utuu si taate maaltu sitti dhagama? Wallahi mimaantu naqabe saati sanatti bakka maaliif
coraan kiyya guutuun bakka kusturna jedhee bakka akka waan ana taatee kanatti bakka hin barbaachisu dhugaa rabbiin barbaachisu. Kanaaf jechuudha wanni isin jechuu barbaadu hordoftootaafi kabajamtoota kiyya dhagaa wanna tokko irratti gaafa waa dubbattan gaafa waa laaltan gaafa koomantii kennitan fatiyaan bunii irratti dhuftee miti akkamitti dhufte isin dursaa abbaa manaa sheerii ta'e lammaffaa ofii baate dursaa ofii baate lammaffaa isatu baay'ina fakkaata ta'uu hin qabu. Dhalaan bira jiran suni bunii deeggaree odoon taane ooshee yookiin fatiyaa dhaabanii ijoolleen hedduutu jira warroonni oosheettis dhiyaatan jaarsummaan ta'anii an dhugaa isinin jedha gaaf tokko jechuudha gaafa tokko as magaalaa keessatti isii firiyaa isii kana jechuudha milkatatti jechuu isinii hima hiriyaan isii suni diimtus dheertu sun xilaa qabattee deemti buniin immoo dankir jechaa jala deemti eessatti yoo jettan poostaa biratti yoo dhugaa rabbii dubban poostaa biratti argee dubbisuu hin dubbisu jedhee isin oduu bunii jechuun oduu qabnaan jechuudha eenyu isii cinaa deema eenyu isii cinaa deemne hin beeknu baay'ee tokko wajjin akkas jedhee erga isin dubbisu jedhee millis irraa ol deeme isin immoo gargabaa gadi deemti dabarfatteeti warri beeyta yoo jira hin dubbifne biraa deema maaliif mashaakila keessa seenuun faayidaan qabu silaa namoonni namoota miidiyaa gurguddaa qabanitti dhiyaata ni hawa arguu nu dubbisa. Namoota hedduu argaa asitti laga kanatti naannoo magaalaa karaa poostaa kanatti namoota hedduu argaa warroota miidiyaa kana tokko dhiyoo tuttu keessallee ijoollee namoonni argaa waan tiktaakara guddaa akka Itoophiyaa keessa jiraata dhiyoo Suudirraa gale hin dubbisu maaliif silaa namoonni adeemsa wajjin deeman guddina wajjin barbaadan hin jiraaniti garuu mashaakila soquun faayidaan qabdu mashaakila soquun. Bakka hamma dandeettii kophaa kee carraaku hamma dandeettii namoota nagaa qaban itti hirka yaani itti siqu baay'ee barbaachisaadha namoota nagaa qabanitti isin galee wantoota akkasitti garuu ijoolleen suni ani gaafsan jaratti odoo kaama daqu ta'e odoo kadhiyaadhu ta'e hiriyaa ta'uu mala ani garuu akka yaadiyyaatti yeroo sanitti utoo nama qaay naan fudhatamu wantoota jedhuun jiraa miti namoonni kaaf ol godhan tokko hin jiroo miti wantoota akkasiisanillee. Deebi'ee ammallee hin wantoota hedduutu jira. Ati biyya kana keessatti mashaakila irraa fagaatuun baay'ee bareedaadha. Mashaakilli balaa sitti harkisa. Bakka nageenya biyya kana keessa namni walii galtee hin qabu. Dubbii kaana fida kaanas fida laaqa hin bukeessa jechuudha. Hin barbaachisu wanta akkasii. Kanaaf malee ani ishee argullee dhabee miti ooshee kanallee argeen jira. Muktaar kanallee argeen jira. Namoota hedduu arge. Maaliif waan namni tasa wal arga. Mashaakila irraa fagaatti nagaan kophaa wajjiraatti itti gammada. Akkas isin jechuu barbaadu hordoftootaafi kabajamtoota maatii chaanaalii kiyya kan taatanii wantoota hin taane irratti daawwachuun albee walitti fudhachuun wanta hin taane wanta qara qabu walitti deemuun hin barbaachisu. Miidhaan akkanaa kun wanta akkanaa kun burusirra ga'uu danda'a hin beekamu waan ta'eef. Akkasuma immoo intalli kun fatiyaa miintee borimmootuyyuu maaltu narra gaa jechuu qabdi. Matama isiitirra jechuun matama isiitirra namni maaliif yaanne gaafa wanta kana dalagu isin galee waan tokko yaaduu qabdaati otoo itti yaadi waan tokko balleessin otoo itti yaadi waan dhayin waan haasayin waan jechuun afaan keetii waan ba'in otoo itti yaaddee baay'ee bareeda ture isin jechuu barbaada intalli sun amma akka nama diina lafa kanarratti arge. Kanaaf ani bakka giziin taa'ee ilaalu akkasiin godhu suni anaa miti namoota gurguddaa miira guddaa miira hamaa keessa galche jechuudha gaafa isheen mataa isii akkatti cibcibdu waan dubbadhu hin beeku waan dubbadhu illee hin beeku.